Unity is the strength, unite. Daawwattootaa fi hordoftoota Xirroo Tiyuubiin muuziqaa afaan Oromoo bifa adda addaa afaan Oromootiin qopheessee isinii dhiyeessuu irratti Tiyuubii qophaa'edha. Kanaafuu namni kamuu afaan Oromootiin meeshaalee muuziqaa adda addaa ogeessaan wal qabatee mana isaa taa'ee bifa itti barachuu danda'u irratti kan hundaa'edha. Kanaafuu Xirroo Tiyuubii subscribe godhuudhaan qophiilee sagantaalee barumsa muuziqaa afaan Oromoo akka hordoftan gamanumaa kabajaa waamicha kiyya isiniif dhiyeessa. Akka beekamu anis warri na beektanii isaan nan beekneef maqaan kiyya Feesal Abdurrahmaan naan jedhanii ogeessa muuziqaati. Amma iddoon an jiru kunis istiidiyoo keessaa iddoo adda addaatti baandii guutuu waliin akkamitti akka hojjetamuu danda'u, meeshaa muuziqaa adda addaa akkamitti barachuu akka dandeenyu, maanuwaalota garaagaraa qopheessuudhaan afaan Oromootiin namni tokko bifa salphaa ta'een manuma isaa taa'ee muuziqaa akka barachuu danda'u irratti kan hundaa'edha. Gara biraatiin moggaasni maqaa Xirroo kan filadheef akkuma beekamu Xirroon lafa seenaati. Lafa qabsoon Oromoodhaa keessatti jalqabedha. Iddoo Taaddasaa Birruu faan, Elamoo Qilxuu faan, Jaarraa Abbaa Gadaa faan, Magarsaa Barii faan dhukaasa taakka ja'anii lafatti jalqabanidha. Lafti kunis Harargee lixaa keessatti aanaa Abiroo keessatti argamti. Sanirraa ka'umsa godhadheetanillee qaama qabsoo sanii turuu kiyyaa wajjin wal qabatee kan maqaa kana moggaase. Kanaaf sagantaan keenya guyyaa har'aa jalqabee itti fufu ta'uu beektanii akka subscribe godhuudhaan barumsa muuziqaa afaan Oromootiin akka hordoftan kabajaan isin beeksisa.